Booda biqiltuun biqiltuun anaaf anaaf ija kooti. eh? Obboleettiidha. Ija kooti yeroo jettu obboleettiidha beeku. Obboleettii kooti. Obboleettii jechuun wanni isin beektan gaayis ija bitaan mirgaata obboleettii koo baay'ee waan hin jaalladhu kan akkana akkasitti naa wallaa. Obbolummaan ani siidhaaf qabu Obbolummaan isiidhaaf qabu yoomiyyuu yoomiyyuu hin jijjiiramu. hin jijjiiramu. Isiin maqaa koo wallaaltus Isiin maqaa koo wallaaltus inni maqaa koo wallaalus inni maqaa koo wallaalus qorqorroo ta'us kabaja jaraaf qabuuf jecha maqaa jaraa hin wallaalu. kabajan ana malee maammeedhaan nagaa hin taane jaarsa fudhatee dhufu malee nagaa hin ta'u. Kabajan biqiltuudhaaf qabuuf jecha Kabajan biqiltuuf qabuuf jecha maqaa isii wallaalu maqaa isii wallaalu yoomiyyuu yoomiyyuu sin kabaju. sin kabaja. Galatoom kanuma jechuudha. Ulfaadha. Amma biqiltuun sirriitti na shaadaanne karaatti kukkuttee barati nan shakke. Dhugaa biqiltuun waa qabdi waa shakkuu qabdu sinis. Biqiltuu argitee amma inni qorataan sirriimmatti qulqulleesseetuma qaba. Har'a booda Karra booda qorataa qorataa obboleessa koo obboleessa koo an jaalladhuu fi an jaalladhuu fi an kabaju an kabaju adda ba'uu adda ba'uu hin danda'u. obboleessa koo waan ta'eef irraa adda ba'uu irraa adda ba'u. Hin danda'u. Obboleessa koo irraa adda ba'uu hin danda'u. Kana booda gabaabsuu ka'eera fixeera jechuma sadii qofa. Kana booda Kana booda anaaf qorataan ammas kanaaf qorataan walii galtee uumnee wajjin hojjechuudhaaf maa hojii namni dhiisaa nuun jedhan jiru. Naannoo jechuun hojii namni dhiisaa nuun jedhan jiru jechuudha. Jaarsi kabaja bara isa gara har'a boodaadha barboo isa darbe miti isa har'a booda. amaamaa ofirra kaa'ee dhufuu si hin taane nan tuffatiin kabajate wallaayinii irratti. Amma Kootii darbitu. dhimma keenya xumurra. Bakka amma saatii gabaabsina biqiltu bakka akkana goona sii galee gaggabaabsineetuma. Irratti guddisanii maatiin koof kee waa'ee. Waati koosiilaa warri komentii barreessu. Maaliif asirratti dhuftee waadaan barbaachisu obbolummaa bultiin bultiidha beeku. Hin shakkine amma wanni shakkii nutti uume biqiltuu koo. Maa shakkitan maa shakkitu. Dhiifama naa godhii biqiltuu gaa jaarsi. Naaf qabdu sun. Ndi obbolummaa waa biraa jaalallii waa biraati koo bar. Isuma akka jaalala obbolummaa koo jaalala obbolummaati bara. Dabalaa deemaara moo hir'ataa deeme erga isaan walitti dhuftanii. Akkuma duraaniiti. Hin daballee Haasai qorata haasai sii dhiiseera nama nan haalaa jira. hin daballee wayifani bara. Jechuun hin daballes hin qannasnes normaal na. Okay, asumatti wantaan jedhu guuma suusu bor abbaan fedhe miira keessa galuu baatee walaloo sukkaara 100 nama galchu isaa qabannee dhufaarra anaaf biqiltuu dhumti. Akkas. Ilaa awwantan jedhu jechuun haruma filadhu gaa. Yoo inni walaloo sana dhaggeeffatee qorataan. Haruma filadhu miti bara ati obboleessa inni abbaa Haruma warraa filadhu kiyya. no haruma filadhu jedhe malee anuma hin jenne. Ana filachuuf isa filachuun. Ati filannoo kanaati naa dhiyeessuu hin qabdu maaliif ati bultii na dhiibuu hin qabdu. Guma dhiyeessiif. Guma sitti kenneera. Utuu inni naa dhiyeesse gaaffii ati amma naa dhiyeessaa jirtu kana inni naaf hin dhiyeessine ni wayi. Utuu inni naa dhiyeesse yookiin Obboleessa bara. gaafa danda'a. Utuu An lafaan obboleessa keetii bara. Obboleessa kee hangafa bara si gaafachuu mirgan qaba bara. waliin hin walaleessinaan hin jenne waan ta'eef walaloo kee dhaabisa waliin hin walaleessinaan hin jenne waan ta'eef kuni bultii namaatti gufuu ta'uu jedhama. Obboleessi bultii kee qabadhu jabeeffadhu namaan jedha malee
hojii kee yookiin isa filadhu naan hin jedhu. Ammaan yoon isa waliin taa'eetiin waliin hin hojjetu jechuudha moo akkamitti? Amma soddaan qorqorrootti na moggaase. Soddaan qorqorrootti na moggaase bor bismaara naan jedha. Achii gadduu Kana hin oolu. shakkii amma rakkoon jiru shakkii guddaa kan nuti ta'e kan bismaara nuun jedhee tokko tokkoon keenya gidaaratti nu dhaabee jechuudha. Gurruusaa ishee wanni mukatti nu laxxafe. Wayinee balaacha. Bar maaster pilaanii bara wayyaanii ta'e bar tarree uumatti nu xarage ijoollee safara tokko. Maaster pilaanii yoo jenne yoo. Kuni Atu jirtaa barka wayyaanee nu goote ni wayin daganne isa gaafati. anyway Daawun isa gaafati jechuun gabatee marrasaa. biqiltuu waan jechuu barbaade qoy sirna mililik abboota keenya irratti hojjete oli kan inni nu irratti hojjete kana qabadhaa sagalee kana waraabbadhaa ammas nan beeka. Biqiltuu an obboleessa kee hangafa akkati miidhamtu hin barbaadu. Gaafa doktoorii fi obbolummaa biqiltuu fi doktoriin wajjin jiraachuu keessa tokko filadhu jedhan. Dideetan hin filadhu lamaan isaatu biqiltuus dhabuun fedhu obboleettii kooti jedheen didee bilookamee torbee tokko utuun itti hin haasa'iin ture. Turee kee ammas hin dhiifne walaloo gad hin dhiiftanu jennaan ammas dideen qaalii cabsee walaloo gadhiisi sababa obbolummaa keeti. Akkamitti jecha tokkittiidhaan bilookii na goote artistii kanuma qofanaayi. Sanuu maqaan koo achi keessatti wallaalame bar qorqorroo moo maal jedhama jedhame bar qorqorroo moo qorataa jedhama jedhee. Inuma xinnaan maal guyyaa lamatti himu guyyuma lamatti. Dhaggeeffadhu obboleessa koo my brother my dear brother. Dhaggeeffadhu. Let's go. Anammaa miti gaafuma duraa maqaan keelleen mataan keelleen akka baduu yookiin akka tuqamuun fedhuu ati obboleessa kooti siin jedheerasa. Gaafas obbolummaan koo hin dagatame. Nuna jabbi. Nuna jabba. Hin dagatamne amma laali yeroon akkas jedhu wanni kun miidiyaa irratti wal loluu hin feene beektaa. Dhugaa yoo maamee yoo gaafatte keessaan dhaqee loleera. Inni obboleessa kootii akkamitti akkasitti ta'anii eenyulleen isaa akka tokko hin barbaadu jedheeni maameedhaan jechuudha. Soorii bakka yeroo sana miira keessa galeetiin namni sii walaloo sinamaan dura waliin hojjetan sheer natti godhee jennaan aareetanii soorii naan jedhe jechuudha namti nuyyuu deebi'e. Na sagaleen sun yoo na waraabameera soorii ana gaafachuu osoo hin taane bakka arraaf rakkoon qabu lammatatti hin deebiin jedheeni. Maaliif miidiyaa irratti ho'isuun feene beektaa waan kana. Soo dubbii gabaabsuudha jedhanii asirratti dhiisee keessaan garuu itti dubbadheen jira jechuu kooti. Ani ammas itti anima obboleessa koo. Yoo maalillee ta'e mataan keessa maqaan keessa akka tuqamuun fedhu an bakka an jirutti. Qixa kana taqwaa maali? Kanaaf gaachana ani miira keessa jira. Duraa qorataan illee ni beeka. Qoratanii beeksisee yaada walitti dhufeenyi keenya. Miira keessa. Sababa qorataatii fi sababa tokkummaa adda baane amma dura. Isa waliin jechuudha wallollee. Gara biraa ture gaafas. Eenyuuf eenyu? Biqiltuudha kan. Isa Amma obbolummaa jaalalli. miira jaalalaati gaafas. Amma jaalalli inni gaafa sanaa suni maammeen sana dura si eegale moo gidduudhaan qilleensa galchite moo akka qilleensan ta'e manfasii wayii jira jedhe bargumaanu. Manfasii wayii ta'e dhufee si seenee ba'e moo akkam akkamime waliin nu galchi. Meesuma qofa nu Gidduudhaan manfasii ta'e. Dhugaa dubbachuufi. Garaana nyaatti an obboleettii koo kanallee bargaaffiidhaan cinquun barbaadu dhugaa miira keessan galee. Sorry. Garuu angizee tokko siin shakka qoratatu siin gama yaada. Biqiltuu natama ergite. Qoy qabinaa approved godha. Daa'ima turte sana eenyuun irraa akkasiin qabamte dura eenyuun akkasiin jaallataa turte hin beekna. Har'a immoo ergama diinaatiin nutti gaafanni isiif nu qorataa koo. Amma goma wanta tokko wantan jedhu wayitu jira wantani biqiltuu gaafadhu
anaaf isiin obbolaadha miti egaa obboleessa obboleettiidha. Akkasuma atis maatiidha, suusuunis maatiidha, tokkummaanis maatiidha, hundi keenya yoo maatiidha. An dhugumatti doktorii sirriittan jaalladha hin beektu. Miidhamuun filadha. Kanaafuu dhiisuu hin danda'u. Obbolummaa si adda kaa'ee lafa kaa'ee dubbadheera. Garuu har'a wanti miira keessa na galche maammee bira deemte miti. Maaf wal jaallattanii miti. Ati